بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني كبجمتوتا جالتمتوتا أردفتوتا آمو فري فاميلي دبي دفي زرا فكر باب اللدر إن أنتون ودركون egaa obboleeyyan kiyya viidiyoo kana yeroo gabbuusullee hin waraaba jedhee garuu natti hin tolle jechuudha. Numa lamaantu buuse waan ta'eef jechuudha. Har'a alhamdulillah meeshaa kalee hin jirrellee fidee jira. Gatii isallee isinitti himan isiniin jedha. Garuu takkaan namaan guutamtu suuqiin jechuudha. Wanni hafes ni jira jechuudha. Hisaaba hin qabu. Sila addunyaan tun hin guutamtu. Inni kun immoo ka amma faashinni irra jiru. Gaafadheetumaan waan amma haarawaa dhufe naa kennaa jedhanillee waan immoo hin arginiif akkasuma waan reeftana dhufe fuudhee isiniin jedha. Mee ibsinee isin agarsiifne jechuudha rakabootii kana. Akkasii rakabooti lachiin immoo isaatu gugurdaadha jechuudha. Kasiinii 12 baatu sanii didiqqallee hin fida garuu mootiyyoo har'atti hin arganne jechuudha. Akkasii nin fidan isiniin jedha. Mee irraa bannee isin agarsiifnaa isiniin jedha naaf yarabulleeni. Egaa hordoftoota kiyya asumaan guutuu keessan onne irraa isin galateeffadha. Rabbi isin haa galateeffatu. Hamileen keessan maashaallah warri naa gammaddan rabbiin isin haa gammachiisu. Arabuun immoo ol fuudhee isin agarsiisaa jira. Sagaleen immoo tuyyuu achitti jibbaasii waan garagaraatu jira. Kobbiraayitii yuutuubiin irratti qabaa fi irratti dubbachuu ture jechuudha. Saniif jalaa haqee hedduu takka bareeda quraanni yeroo ifu jechuudha maashaallah. Allah tabarakallah akkasi seeniin isallee ni hafa seeniin isaati hiikabbaa gadallee hin fida jechuudha. Akkasi bakki waa takkatti walitti namaan qabamtu maaliif yoo jettanii bakki isa kana fuutan gara biraa bakki immoo meeshaa as keessa kana hunda bakka walitti qocanii bakka takkatti walitti qaban waan ta'eef akkasi wallaahi warri online irraan nama bitullee waan rabbi isaan dandeessise isaanumaa fi rabbitu walirraa beeka jechuudha. Maaliif suuqii takkitti hin bitan wantoonni kunniin kan har'a fide jechuudha. Isaanin salaxaatuun illee kaleessa hin jirtu buleen tun jechuudha. Har'a fide bilillee juuzii tanallee har'a fide jechuudha obboleeyyan. Isaanin kun hedduu takka bareeda yeroo irraa bananfaa jechuudha. Garuu amma yeroo yoo wahiin nayxanii itti qadaaddanillee salaxattillee isinin salphachiisu ammallee waan garagaraatitti bareedadha jechuudha. Hatta fawaakila yoo itti naqanii jechuudha yeroo sufuraa rattabdanitti hedduu bareeddi dhugaa rabbii maashinni kunis har'a dhufe wantoonni har'a dhufe lafatti osoo isin argisiisee fedhii qabaadheyyuu inni kunillee kan bunaati har'a dhufe isiniin jedha. Har'a dhufe jechuun kiyya anatu har'a galfate malee inni har'a hin baane maashina qamashaallee warri barbaadan asumaan bitadhaa isiniin jedha. Wanni tokkoffatti isin argisiisuu dhufe maa inni beeytani gallaayawwan kana jechuun maamoqa. Akkasna fakkaate garuu afaan kiyya yoo balleessellee dhiifama. Ani kan ittiin beeku gallaayama jechuudha. Biyyi keenya baadiyyaa akkuma mana gabbayeen afaan arabiitiin gallaaya waan bishaan danfisu arge kanaafuu gallaayama jedha achitti illee yoo dhaqee jechuudha. Gurraachaan amma isin agarsiisaa jiru kuni obboleeyyan kiyya isi warra biyya alaati miti wallaahi warri biyya keessaa firee muraasa fide jechuudha. Dheengadda garuu kalemaaf har'atti dhumee kabiraa fuudhe jechuudha. Maaliifuu waan mirxii ta'e ni beekan jechuudha. Warrumti biyya keessatu amma inni kuni isuma garuu lammaffaa isaatiin fakkaate isa hin ga'u gatiin immoo tokkuma jechuudha. Lammaffaa jechuun sadarkatti osoo hin taane haga isaa san guddaa natti hin fakkaanne suni leetira 2 jedhanii garuu leetira 2 qabataan beeku inni kun immoo akira sadaffaadha jechuudha. Gatiin isaa 4,400 akkasiin gurguraman se'a. Akkasii kan isin bitachuu qabdan isa gurraacha kanaa isiniin jechuu barbaadeeti. Kartoonni isaa isa sadaffaa kana jechuu kartoonni illee hin beeytani. Waan akkasiiti maaliif tokkoffaa lammaffaa sadaffaa yoo beeytan wallaahi isin fayyada. Ana kana ajaa'ibe jechuudha. Kana ajaa'ibe maan isinitti fakkaate wallaahi kan warri biyyaa jechuudha. Warra biyya alaa daran waan mirxii barbaadan waan sadarkaa tokkoffarra jiru barbaadan warri biyya keessaa jechuudha. Maashaallah alhamdulillah. Guddi mallee haa ta'u isa bitatan jechuudha. Akkasii kana fakkaataa isiniin jedha egaa hordoftoota kiyya. Guutumatti osoo naa taatee hundesaa gatii isaa isinitti natti tola wallaahi natti tola dhugaa rabbi. Akkasii isinitti illee himuuf qophiidha jechuudha. Bi'aansi waan 3-4 yoo irraa isinitti hime nama harkaa bada beeytani. Maaliif inni kartooniin isa lammaffaadha isiniin jedhe isa kana inni tokkoffaan immoo kana jechuudha. Hedduu bareeda waa marattuu jechuudha. Inni kun istoofiidha. Istoofilleen sadarkaa qaba. Sadarkaa tokkoffarraa aga sadaffaatitti jira jechuudha.
Wanti kana jechuu barbaadee fi onlaayinii kanarratti wallaan hedduu takka ijoolleen asirra na dubbisan jechuudha. Irra caalan isaanii nama bakka hin nyaatame baluu na nyaate jedhee himatu jechuu. Kanaaf gatii yoo beektan immoo tuyyuu hin nyaattamtanillee namallee waliin dhabdan jechuu. Maaliif beektanii bitattan waan ta'eef. Kun kanaa isiniin jedhanii miti gatii isin gatii meeshaa kanaa gabaarratti meeqaa yeroo ammaa kana obboleeyyan kiyya bakka feetanitti abbaan feetan isinitti himuu danda'a jechuudha. Wallaahi wabillaahi sobaa miti ijoolleen keessan birrii waan 4,000 bitamu 6,000 naan jedhanii waan 10,000 bitamu 12 naan jedhan yoo nama deebisee gaafadhu jedhan wantoota jechuudha. Waan takkitti irratti yookaan kawarroonni majlisoo Arabiyaa majlisii ajajatan kaaree takkitti irratti 3,000 na nyaatan jedhan. Kana jechuun isin yoo gatii beektan namni sunillee dirqamaan qabee nama harkaa hin fuudhu asumaanii. Rakabootiiwwan kana lallala gugurdaadha kabbaa gadallee jechuudha. Kana jechuun kiyya namni dirqamaan abbaan fedheeyyuu kiraa ofiitiifillee waan fedheefillee ta'e isinirraa qabee hin fuudhu jechuudha dirqamaan. Isin immoo beeka dursaati waan tokko osoo itti hin seenne ana bira ta'e gara biraa ta'e bakka feetanuu ta'a osoo itti hin seenne dursaa meeshaa sangatii beeka. Maaliifuu hin seenoftan jechuudha yeroo kanatti yeroo galu kaanitti waraabe. Kanaaf maqaa walillee hin balleessinu maqa balleessafis osoo hin taanetti jechuudha. Adda isinillee waan tokko irratti nyaatamtanii hin gadditan jechuudha. Kana waan ta'eef gatii beekaa wallaani feetan bitadha feetan dhiisa maaliif yoo dandeettanii laayikii na gootan ana YouTube nuun alhamdulillah naa kafala sanbira yoo tare immoo tuyyuu jechuudha. Asittis namni lafa kanattis hin gurgurata garuu hamilee walii tahuu fi viidiyoo walii laayik godhun maashaallah sanbira tartanii gatii isaa yoo beeytani ka dalagatuu barbaadullee wanti kamuu wanti faayidaa dhabe takka hin jiru jechuu. Ijoolleen baay'een meeshaa kana banachuu barbaanna meeqan banti wanti jettan fagoo sodaattan malee gaafa keessa geettan homa takka isinitti hin ulfaatu jechuudha. Magaalaa waan feetan suuqii dalaga feetan mana uffataa dalaga feetan waan kamuu dalaga wanni tirfii hin qabne hin jiru jechuu. Inuma taarraftan isin. Akkasii isiniin jedhaas wanta kasalaan qabatan tanallee isin warri biyya alaa inumaa kasalli irraanfatanillee in irraanfatamu maaliif waan feetan yoo galchitan biyya keenya kanatti yeroo garii ifaan humna dhabaa yeroo keessummaan isinitti dhufte yeroo isin bakka gammachuudha waan tokko hojjettan isin harkaa dhaabbata yookaan bada yookaan humni isaa laafa waan ta'eef inni dhabamu isiniin jedha. Asumaan isillee nin jirtu isiniin jechuu fedheeti akkasii hordoftoota kiyya isin waan kamiyyuu gatii isaa beekaa bi'aansi naannoo ammallee akka itti garagara ta'u obboleeyyan kiyya katamaa gugurdas ta'e bakka biraa meeshaan manni kiraa widdiidha. Namni ka herreeggatu mana kiraa san herreeggatee gurgurata ta'abbii ofii herreeggatee akkasumallee fe'aa makiina namni ka irraa ol baasee gabbuusu hin herreeggata sanbiratti gibira herreeggata gibirri katamaa gurguddoo keessa jiruu fi warra daarii kana jiru garagara nama fakkeenyaa fi gabayaa garaacha miti jechuudha. Maaliif bakka guddatte osoo hin taane naannumatti asbaalti. Egaa obboleeyyan kiyya wanti an kana isinitti himuuf maali isiniif fakkaate bakka itti gurguru jira himaa jiraachuu osoo hin taanetti gatiin saniitii fi kana garagara amma isaan dachaa qabatan maaliif kiraan sunillee isaanuma qabaa miti gibirrillee isaan qabaa miti fe'alleen isaan qabaa miti anama mataa kiyyatti gammaatitti wanni fe'atti baase hin jiru jechuudha alhamdulillah maaliif bajaajima manaatiin fe'a waan ta'eef kanatti namarratti waddachanii isiniin jechuu barbaadeeti achi wanni diqqoo haga tokko waddaduuf biyaansi akka yaada kiyyaati beeka inuma uuma jirullee jechuudha. Akkasii isin immoo tuyyuu hundee isaatu gatii beeytanii maaliif amma achitti gurguramuu fi asitti gurguramu yookaan baddaaf laga addaan fagaata jechuudha. Ka biyyanaan ka adamatti gurguramuu fi ka katamaa biraa garagara ta'uu danda'a yookaan adamatti rakasa yookaan achitti rakasa ta'uu danda'a. Garuu isin immoo yoo beeytan booda immoo ebalu birrii haganan irratti qabatee waan haganaan bitamu hagana hin jettan jechuudha. Kanaaf wallaani hawwiin kiyya wanni isinitti illee hin hima jedheef osoo guutuu isaa takka takkaan isinitti hime kanaaf isiniin jechuu barbaadeeti. Tarii gara biraatti amma namni akkas irratti qabatee waan kiraan waddaduuf jechuudha. Yookaan asitti yoo kiraan manni ji'an 10,000 tahe achitti birri meeqa bi'aansi 20-30 ta'uu qaba jechuudha. San eessaa argatarree isaanillee huma as jalaa argatanirraa kafalan jechuudha. Gibirrillee akkasii jechuudha. Bara nafaa wallahi gibirri darane jechuu 100-200 fa'aa irratti qaban jechuudha. Warra xiqqoo waa babal'inna qabu. Akkasii egaa hordoftoota kiyyaa gawallaalummaa kiyyaa isinii ibsee jira isin immoo ka isin baasu mala baafataa bal'aallata jedhan isa isin tulaallata isin immoo booda booyuun duratti
الاحتياط قبل الوقوع جدًا وان tokko of eeggachuun osoo wanti sun hin argamneen duratti ebalu akkana na godhe ebalu na miidhe ebalu akkas jennee himaturra abbaa fedhes haa ta'u maaliif anis boriyoo isin hin miidhe nama biraatitti na himattan ka rabbitti wal himatanii iyyuu guddaadha ka lubbuu fi biratti adada nama sanii arganiin itti aaran guddaadha san dursa isin beeytanii kun kana siifi ta'ee naabiti kun kana akkasitti addaan baaftanii yoo beeytan yallakki kun akka achittu akkana naannoo kennattu akkana wayin dhiisi jechutu irra bareedaa isiniin jedha hamma danda'amaa ta'e tokkoon gatiin itti gurguramu isinitti hima feetaniin bitattanii feetaniin dhiiftanii yoo na birallee wuddii ta'anillee haga dandeen gadi laaffisa yoo waan na baasu ta'e waan nan baafne ta'e immoo birrii qabee haa ta'u jedhe bira ta'an isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya ka guyyaa har'aa kana fakkaata wantoota addisii dhufellee isinitti hima akkasumallee wantoota keessa sadarkaa qabaniif wantoota barbaachisaa fi ajamsiisaa ta'e isinitti himan isiniin jedha isin immoo laayik sheer gochuudhaan koomentii babbareeda gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha aga viidiyoo biraatiin walitti dachaanuu nagaan naa tura gallaan isin bitattan immoo tuyyuu filannoon kiyya kana isiniin jedhee jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi